Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u, akkam jirtu nagaa keessanii naguma. An nagaa kooti Waaqayyoof galanni haa ta'u. Wanti hundumtuu baay'ee gaariidha. Akkamii torbeen keessan jajjabaattu egaa waan hundumaa gara Waaqayyootti deebisanii Waaqayyoon kadhachuun Waaqayyoo wajjin yeroo qabaachuun baay'isee barbaachisaadha. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 irratti Herodos warra waldaa kiristaanaa bu'aa buusan irra ciqilee keewwachuu barbaadee jedha. Gadi qabuu barbaadeetu Yaaqoobiin ajjeesise. Yaaqoob dura taa'aa waldaa kiristaanaa Yerusaalem. Ergamootni humna bira dhaqanii kan riippoortii godhanii waldaa sana bu'aa kan buusu yeroo waldaan Yerusaalemiif waldaan biyya lafaa Oromooti amanaan adda ba'uuf ture dubbii Waaqayyootiin tokko kan godhe garee kamiin keessa kan hin dhaabbanne garee kootii warra Yihuudootaatu kana godhee isaantu warra sanaan morme jedhee garee hin qabanne addunyaa maratti dura taa'aa ture waan ta'eedhaaf pirezidaantii ture waan ta'eedhaaf tokkummaa kan eege garee kamiin keessaa hin qabu. Gara qomoo kamiitti yookiin gara hiriyoota koo gara laga koo gara warreen tajaajiluu hin jenne gara dhugaa dhaabbateetu hojii ergamootaa boqonnaa 15 irratti kan warra Oromootaas kan warra Yerusaalem irraa dhufanis dhaggeeffatee Waaqayyo karaa isaa tokkoof godhe. Kanaaf nama kana ajjeesisuun nama kana Yihuudoota baay'ee gammachiisee jedha hojii ergamootaa boqonnaa 12 yoo ilaaltan. Ajjeesisuun nama kana Yihuudoota baay'ee gammachiise maaliif amantii keenya keessa nama fudhataa jira jedhanii waan yaadanii fi yeroo baay'ee hin jibbu warra kana ri'achaa jiru waan ta'eedhaaf. Kanaaf Phexroosiin immoo qabee hiisisee jedha. Jarri gammadaniiru waan ta'eef itti dabalee immoo Phexroosiin ajjeesuudhaaf qabee manadhaa galche. Wattaaddara furiin eessisa ayyaana maxinoo ture waan ta'eef yeroo ayyaanni darbu saba fuulduratti dhiyeessee qoree yoonni karaa sanarraan deebi'ee ajjeesuudhaaf. Lakkoofsa 5 irratti kan natti tole waldaan kiristaanaa utuu walitti hin kutin Waaqayyoon kadhatti turtee jedha. Haleluuyaa. Utuu walitti hin kutin saataa qaarit Tasalonqeessa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa gara 17 yoo dubbistanis jaalalli Waaqayyoo waan hundumaatti Waaqayyoon galateeffachuu hulluu nagar deebi'anii immoo utuu walitti hin kutin kadhachuudha jedha. Utuu walitti hin kutin kadhatti turte waldaan kiristaanaa. Yaadi Herodos karaatti hafee wattaaddara furgidduudhaa baasee hidhaa hundumaarraa baasee balbala cuccufamaa iddoo 4 jiru arfansaa keessa dabarsee erga inni kophaatti ba'e yeroo gad isa dhiisu abjuunatti fakkaata ture jedhe Phexros. Maaliif kadhachaa hin turre ni ciisaa ture yeroo sana raawwateeraaf ka. Waldaan kiristaanaa garuu utuu walitti hin kutin kadhachuun see dinqii akkasii godhe bu'aa buuse. Obboloota koo obboleettota koo anaaf isinirraa kan eegamu utuu walitti hin kutin kadhachuudha. Jaalalli Waaqayyoo isa kanaadha. Eliyaas bokkaan hin rooba jedhe erga raajee booddee mataasaa fuudhee lukasaa gidduu keewwatee harkasaa immoo fuudhee irra kaa'ee numa kadhata ture. Hamma si'a 7 mucaa erga ture si'a jalqabaatti hin jiru si'a lammaffaatti hin jiru si'a sadaffaatti hin jiru si'a arfaffaatti hin jiru si'a 7 irratti kan duumessi hamma konyee tokko baate hamma dhumaatti lakkoofsa 7 yeroo baay'ee lakkoofsa Waaqayyooti jedhama guutuudha. Hamma dhumaatti si'a 2 3 4 5 yaalee bakka hanga'e hin hafe hin jenne Waaqayyo kadhata koo dhaga'uu didee ofumaanatti dubbate kana sana hin jenne hamma dhumaatti kan inni kadhate. Waldaan kiristaanaa utuu walitti hin kutin kadhate turte. Mootummoonni biyya lafaa nama gammachiisuu barbaadu yookiin qomoo isaanii yookiin garee isaanii yookiin paartii isaanii gar tokko gammachiisuu barbaadu. Waaqayyo garuu garaa namoota gaddee hundumaa jajjabeessuu barbaada. Warra isa kadhatan deebii kennuufi barbaada Waaqayyo. Nama hundumaa gammachiisuu hin danda'u namni biyya lafaarraa. Dimokiraasii jechuun siluma iyyuu geggeessaa namaati. Namni namaan filamee namni geggeessaa namaa ta'ee nama gammachiisuu hin danda'u. Waldaa kiristaanaa keessatti warra tajaajilan nama gammachiisuu hin danda'an. Nama hundumaa garaa ciibsuu kan danda'u Kiristoos ilma Waaqayyooti. Waaqayyo keenyaadha. Hafuura qulqulluun garaa namaa keessa lafa namni gadde lafa namni jechatti dhabe woordiitti dhabe illee kennee hubatee maarramiin namaa imimmaan ijarraa qoorsaa. Maarramiin Waaqayyoo garuu garaa keessaatu imimmaan qoorsa. Iddoo burqaa imimmaanii qoorsa. Isa nu baafnee namatti himuu sodaanne, isa nu baafnee walitti himuu sodaanne, isa nu jechatti dhabne, haati manaa abbaa manaa manaatti himachuu sodaatte Waaqayyo garaa keessatti ilaalee burqaa imimmaan sanaa qoorsa. Namni gar tokko gammachiisa nama hundumaan gammachiisu yookiin qomoosaa yookiin naannoosaa yookiin waanuma tokko gammachiisa.
innuu bara baraan mitara nama gammachiisee bor nama gaddisiisuu danda'a. Utuu walitti hin kutina kadhannu. Lolli keenya lola hafuuraati. Kakuu moofaatti sirriidha. Lola foonii ture. Kanaan lafarraati. Dhaalichuma lafarraati. Kanaanuma lafarraa dhaaluu dhaqanii waan ta'eef karaa irratti waraanaa deemu turan achi galanis waraanii mootura ture. Waraana keenya garuu gooftaa Yesuus moo'eera. Har'a kakuu haaraatti waraanni keenya waraana hafuuraati. Hafuura hamaadha. Warra nama ajjeesan, warra waliin dhaan, warra nama gaddisiisan hamoota wajjin kan hojjetu. Ijoollee Waaqayyoo warra kadhatan namoota karaa nagaa deema wajjin immoo hafuura Waaqayyootu jira. Kanaaf kadhannu. Ishee kana godhe, isa kana godhe jechuu dura Waaqayyo talaannu utuu walitti hin kutin haa kadhannu. Waaqayyo deebii fidee dhufa. Waaqayyo hiika fidee dhufa. Waldaa kiristaanaa warra geggeessitan abiyaata kiristaanonni adaraa Waaqayyo kan isin kadhadhu warri adii warri gurraachi warra afaan Amaariffaa Oromoo hundumti keessan hiika kan ta'u gara mootummaa addunyaatti iyyuu duwwaa miti gara xalaa ol barreessanii gabbarreessuu miti sooshaal miidiyaa kanatti gara lama jira tokko tokko arrabsa kunii kan fidu ittuu jibba fida ittuu waraana fida ittuu walloluu fida ittuu garaa walitti jabeessuu fida namni tokko gaafa du'u isa gammadu wajjin gammada isa gadduu wajjin gaddaa jedha gara kamiiyyuu haduu nama sana shoo jiranii gammaduun Waaqayyoon gaddisiisa waraana garasiif garanaa waraana foonii kana dhaamnee mee gara Waaqayyootti haboonyu Herodos Yuudota gammachiisuudhaaf Phexrosiin qabe. Isanni godhe garuu Waaqayyo hin qaanesse maqaan Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa eebbaaf ta'a Waaqayyoon walii wajjin kadhannaa kana fuuldura sagantaa qabnee yeroo gaarii eebba gaarii.